Sirni awwaalcha moodel Qananii Addunyaa raawwatame. Reeffi Qananii Addunyaa sulultaa mana obboleettii isheetii baafamee Finfinnee kiiloo 4 Bataskaana Kaatedraalii Qiddist Sillaaseetti har'a waaree booddee raawwatamee jira. Haala du'a Qananii Addunyaa waaqoo laalchisee garee qorannoo hundeessee qorachaa jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee immoo ibsee jira. Akka ibsa poolisiitti Qananiin kutaa bulchiinsa Lammii Kuraa aanaa 3 bakka addaa manneen Saanshaayinn jedhamu fuulduraa gamoo Huddaasee irra jiraataa kan turte yoo ta'u, akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 10/2017 halkan keessa naannawa sa'aatii 10 mana ishee keessaan karaa kutaa Koshiinaa yookaas immoo Alwaadaa Baarandaa jiruun darbii shanaffaarraa kufte. Sababa yeroof hin beekamneen kuftee wal'aansaaf osoo gara hospitaala yaanneetti geeffamaa jirtu lubbuun ishee darbu eereera poolisiin ibsa dhimma kanarratti baaseen. Bakka taateen kun itti mudate deemuudhaan ragaalee teeknikaa fi taaktikaa walitti qabu kan ibse poolisiin reeffi qorannoo dabalataaf gara hospitaala Dagimaawii Minilik akka geeffamu taasiseera. Poolisiin yeroo Qananii Addunyaa Baarandaarraa kufte sanatti mana keessa kan ture abbaa warraa ishee Wallisaa Andu'aalem Gosaa to'atee qorachaa kan jiru yoo ta'u, yeroo taanutti qorannoodhuma uummataaf ifa akka godhu beeksisee jira. Bu'aa qorannoo yakkaa poolisii dursee odeeffannoowwan fuula miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti darbaa jiran sirrii akka hin taane kan hime poolisiin Finfinnee adeemsa qorannichaa irratti dhiibbaa hin malle qabaachuu akka danda'u hubachuun namoonni odeeffannoo dogoggoraa dabarsanii fi tamsaasan gochaa isaanii irraa akka of qusatan hubachiisee jira.